Welcome back. Baga dhuftani. Kutaa irraa kanaan immoo waa'ee dubbisa irratti xiyyeeffachuu deemna. Waa'ee reading skill-itti wal qabatee warreen viidiyoo kana duraa ilaaltan waa'ee The Boy and the Apple Tree waan jedhu dubbisaa turre. Okay, achi keessaa jechoota funaannee hiikaa isaa ilaalaa turre jechuudha. Akkasuma himallee itti ijaaraa turre jechuudha. So bakka itti dhaabne irraa itti fufna jechuudha. Osoon eegalle dura isin yaadachiisuudhaaf wanta akka oduu duree ta'ee seenaa ilma namaatii wajjin kan wal fakkaatu jechuudha. I hope seenaa namoota baay'eetii wajjin wal fakkaata. Jalqabarraa kaastanii hamma xumuraa yookaan dubbistan ta'ee naa wajjin keessatti ifa agartu jechuudha. Namootu waan isa fakkaatuutu as keessa jira jechuudha. Okay? Oduu duree kana yookaan immoo seenaa gabaabaa kana waan duraan laallee isin yaadachiisuudhaaf wanti ilaalle maal ture? Mucaa xiqqaa tokkotu ture, muka appilii gubbaa taphatu ture, wajji taphata ture, irra taphachaa guddataa ture. Irra taphachaa irra fiigaa muka appilii san nyaachaa gubbarra bahee jala gabbu'aa damee isirra taa'aa taphachaa wajjin guddachaa ture jechuudha. So gaafa kaan biraa deemee yeroo itti deebi'u na wajji taphadhu kaa jedhaan mukni appilii kuni. Lakkii anamma guddadheeraa si wajji taphachuun barbaadu wantaan itti taphadhuun barbaada naa bitii yoo dandeesse jedhaani. Wanta akka tapha jechuu ijoolleen itti taphattu kan toysii jechuudha. Wantoota akkanaa kana kan suura irratti agartan kana nan barbaada. So maallaqaan barbaada maallaqa naa kan jedhaani jechuudha. So san booda ani maallaqaan qabu garuu firiilee koo kana gurguradhu isa gurguradhu saniin bitadhu jedhee waan akkasitti ta'ee san booda so appilii gurratee achumaan badee jechuudha. Yeroo dheeraaf ture gaafa kaan ammas hin deebi'aa guddatee jechuudha. So akkasuma yeroo itti aanus anamma guddadheeraa mana na barbaachisaa maal na barbaachisaa jedhee yeroo gaafatutti ammallee mukkeenuma koo kana muradhu manas jaaradhu wantoota akkasiitu ture jechuudha. Walumaa galatti seenaa isaa gadi hin bu'u isin seentanii viidiyoo ilaaluu dandeessani. So kutaa irraa kanaan immoo dubbisa bakka itti dhaabne irraa itti fufna jechuudha. Finally, the man returned after many years. Tumararatti maaltu ta'e? The man returned namichi ni deebi'e jedha. After many years, waggaa baay'ee booda erga bahararra deeme in deebi'e jechuudha. Sorry my boy jedheen maal jedheen nan gaddaa ilma koo. But I did not have anything for you anymore. Kana booda waan takka illee siif hin qabu. Kana booda waan hin sii kennu tokko illee hin qabu jedheen. No more apples. Kana booda firiin too tan appilii dhumtee jirti hin jirtu kana booda jedheen for you siif. The tree said. Mukichinis akkas jedheen jechuudha. Mukichi akkas jedhee deebiseef jechuudha. Okay? Fixadheeraa jechuudha. Waan hin qabu hunda sii kennee jira. Okay? Kunis maalii wal fakkaata akkuma seenaa teenya jechuudha. Kan namni hedduun qabu. Maatiin kee waan hunda gurgurtee lafa qabdu gurgurtee waan hunda siif gootee akka biyya alaa deemtu si godhan jechuudha. Okay? Akkasuma wajjin akka nuti isaan treat itti goonu, akka nuti isaan itti laallu, akka isaan itti nu yaadansanii miti jechuudha. This is big mistake. Dogoggora guddaadha jechuudha. Okay? Dubbisa kanaas dubbisaa akkasuma gorsa akka irraa fudhannuun isiniin jedha. Okay? San booda mukichi maal deebisaaf? No problem. Rakkoon qabu jedheen. I do not have any teeth to bite. Ani sin qabu jedheen ilkee kana booda ilkeen isa itti jeniinuun qabu jedheen appilii. The man replied. Namichi akkas jedhee deebiseef jechuudha. Asirraa si agarsiisa akkuma inni dhufeen dur yeroo dhufu yeroo wajji taphatu gaafa ijoollee firii isaa kana nyaata jechuudha. Firii kanaaf miti appiliin. Ammallee jechuudha akkasuma wajji kan dameen isaa jiramee mukni isaa jiramee wanta isaan keessummeessu barbaada jechuudha. Agartee? Maatiin keenya hangas takka nuuf cinqamu jechuudha. No problem jedheen namichinis. I did not have any teeth. Anis ilkee takka illee hin qabu. Okay? To bite. Ciniinuudhaaf nyaachuudhaaf jechuudha. The man replied. Namichinis akkas jedhee deebiseef jedha. Okay, kan ta'an maal jedha? No more trunk for you to climb on. Mukichinis akkana jedheen. Kana booda trunk yookiin immoo wanni ati irra baatee na gubbaa
utaaltu hin jiru jedheen akka gaafa duraasan. Namichinis maal jedheen, I'm too old. Ani baay'een dulloomee jira for that. Si gubbaa bahee taphachuudhaaf anillee baay'ee dulloomee jira jedheen. The man said, namichi akkas jedheen jechuudha. Osoo dubbisa waliin akka gaariitti dubbisa pronunciation aynee waliin hin dubbisne dura asirratti eessaa wal fakkaata seenaan ilma namaatii fi kan muka kanaa fi namicha kanaa jechuudha. Maatiin waan si nyaachisan qofaaf siif cinqamu osoo hin taane yeroo ati dhuftu. Okay? Bakka ati teessuuf illee akka cinqaman si agarsiisa jechuudha. No more trunk for you to climb on jedheeni mukichi jechuudha. Wanni ati irra ol baatee akka duraasanitti teessee yookiin immoo irra fifiidu hin jiru jechuudha. Akkas jedheeni fixadheera jedheen. So kuni maal si agarsiisa? Cinqamuu isaanii si agarsiisa jechuudha. Maatiin kee hangas akkasii cinqamtu si agarsiisa jechuudha. Okay, amma waliin dubbisa pronunciation aynee haa dubbifnu. Finally, the man returned after many years. Sorry, I do not have anything for you anymore. No more apples. No more apples for you, the tree said. No problem, I did not have any teeth to bite, the man replied. No more trunk for you to climb on. I'm too old for that now, the man said. Seenichi itti fufa akkana jedha asirratti. I really cannot give you anything. Dhugumatti waan takka illee si kennuu hin danda'u jedheen mukichi ammas. Wanni si kennu takka hin jirtu. Okay? Baay'ee si cinqamu agarte. The only thing left is my dying roots jedheen. Wanti haftee yoo jiraate. The only thing wanni takkittiin hafte yoo jiraatte jedhe. Left jechuun hafte jechuus ni ta'a jechuudha. Is my dying roots. Hidda koo kan du'aa jiru qofa jedheen. Wanni takka illee hin hafne kana booda. Okay? The tree said with tears. Mukichi jecha kana yeroo jedhu imimmaantu ija isaa gubbaa jira jechuudha. Okay? Booyaati akkas jedheen wanti na hafee yoo jiraate hidda koo kan du'aa jiru kana qofa jedheen. Okay? Asirratti hiikaa isaa qofa osoo hin taane wanti isin barattan maaltu jira? Yeroo ilma namaatuun ijoollummaa kaastee guddattee hanga nama guddaa taatutti yeroo dheeraa fakkaatti. Garuu akka namaati. Baay'ee fiiti. Yeroo takkatti nama guddaa taataa, yeroo takkatti jireenya seentaa, yeroo takkatti wanni hundi kan dhabamtu agartaa jechuudha. Okay? Jireenyi ilmi namaa kun yeroo dheeraa fakkaatu malee hanga kanatti kutaan agartu jechuudha. Jireenyi addunyaa kun hanga kanatti darbaan beeytu jechuudha. Namoonni ati dur beeytu hin jiru. Okay? Akka ilma namatti namni ka yaadu dafeetiin akkas tahee akkana tahee maatii kootti dafee deebi'a jedha. Maatiin kee garuu hamma sanitti dulloomanii nama guddaa ta'anii takka dursanii si dura du'u takka ammoo isaanii dulloomee socho'uu hin dandeenyetti galuu malta jechuudha. So hamma danda'ameen maatii fi osoo jiranuu arguun tajaajiluun badhaasa waaqaati. So kana barannaa jechuudha asirratti leessanii nuti barannu hiikaa malee yookiin ingiliffa barachuu malee akka jireenyatti wanti irraa barannu kana jechuudha. Akka seenaa takka yeroo dubbifnu hiika isaa baruu qofa osoo hin taane seenaan sun lesson yookiin immoo barannoo waan irraa barannu takka qabdi jechuudha. So asitti waan irraa barannu isa sanii jechuudha. Okay? Dubbisa keenyatti hafufnu I did not need much. I did not need much now. Namichaatu jedhe amma beeke. I did not need anamma I do not need much now. Anamma waan baay'een barbaadu jedhe. Waan inni barbaadu waan xiqqishoodha. Just a place to rest. Bakkumaan qaama koo lafa kaa'u. Just a place to rest. Okay?
idduma takkatanin qaama koo lafa kaayuun barbaadaa jedhe mukichi. Okay? I'm tired. Dadhabeera. After all these years. Waggoota baay'ee darban kana booda dadhabadheera jedhe bakka. Kana booda waan baay'ee sin barbaadu. Idduma takkatanin qaama koo lafa kaayuun barbaadaa jedheen. Okay? The man replied jedha asirratti. Namichi akkas jedhee deebiseef jedha. Okay? Asirratti maal nu agarsiisaa? Namichi kuni wanta sheenee fakkaata jechuudha. Waggaa dheeraa kana akka iddoon kanniniif maatii isaatiif argee jira fakkaata jechuudha. So anammaan tana baay'ee naaf hin cinqamini jechuu jira fakkaata jechuudha. Maaliif jennaan jalqaba irratti mukichi maal jedheeni I really cannot give you anything waan isii kan takka hin qabu. Okay? Wanni jiru hidda koo kan du'aa jiru qofaa jennaan. Okay, I do not need much now. Ani wanni takka illee waan baay'ee hin barbaadu ammaan tana. Okay, just a place to rest. Bakkumaan agartee boqonnaa itti fudhadhu qaama koo lafa kaa'uun barbaada. Okay, I'm tired after all these years. Waggoota baay'ee kana booda baay'een dadhabee jira. Qaamni koos dadhabee jira jedha. The man replied akkas jedhee mira namichi. So maal nu agarsiisaa asirratti? Okay, maatii ta'e dhiistee biyya biraa fagoo yeroo dheeraadhaaf yeroo turtu maatii kee qofa osoo hin taane aatilleen akkasuma dulloomaa deemta beeki. Bakka kaleessaa irra hin jirtu beeki. Okay? Lafeen ta'e akka kaleessaa hin jirtu, qaamni kee akka kaleessaa hin jiru. Okay? Maatii kee qofa osoo hin taane kan dadhabee si eegu aatilleen akkasumatti yeroon isinirra darbaa deemte waan ta'eef. Okay? Yeroon maatii keetirras darbu sirras darbaa waan deemuuf bakka kaleessaa hin jirtu jechuudha aatilleen. So kanaaf ammallee maatii keessan akka jajjabeessitan isin gaafata jechuudha barreeffamni kun. Wanni irraa isin barattan kana jechuudha. Osoo jettanii bilbilaan dubbisu, osoo isaan jiranii bilbilaanis haa ta'u, qaamaanis haa ta'u. Okay? Waan danda'anis gargaaruun barbaachisaadha jechuudha. Yeroo hunda isaanirraa gargaarsa fudhachaa deemuun barbaachisaa akka hin taane okay asirraa baranna jechuudha. Okay? Maaltu ta'aname? Waliin haa dubbifamu barreeffametti aanu. Good jedhama mukaatu jedhee beekaa asirratti. Good bareedaadha jedhe. All tree roots are the best place to lean on. Asirratti all the tree kan jennu all doesn't xiqqoo dhoosuu qabna. All tree. Okay? All tree roots maal jedheeni hiddi muka dulloomee all jechuun dullachaa waan ta'eef all tree roots hiddi muka dulloomee are the best place iddoo bareedaadha jechuudha. To lean irkachuudhaaf to lean on jechuun irkachuudha jechuudha. And rest akkasuma boqochuudhaaf baay'ee iddoo mijataadha waan ta'eef. Okay, come sit down. Kottu gadi taa'i yookiin kottu taa'i with me now wajjin and rest boqodhu jedheen jechuudha. Eenyu jedheen? Mukaatu jedheen jechuudha namichaan. Haadhaatu yookiin abbaatu mucaa isaatiin akkas jedhee jechuudha karaa biraatiin. Mukatti fakkeesseeti dubbachaa jira malee mukaa miti kan inni jechaa jiru. Okay? So no matter what happened, wanni fedhe ta'us maatiin kee yeroo hundayyuu dulloomanis atilleen dulloomtus isaaniif akkuma ijoolleeti. So akkuma isaan biraan dhabamne fedhanii jechuudha. Kunilleen kana nu agarsiisa jechuudha. So barreeffama kana paragraafillee sadeen tana waliin haa dubbisnu al tokko. I really cannot give you anything. The only thing left is my dying roots, the tree said with tears. I do not need much now, just a place to rest. I'm tired after all these years, the man replied. Good. All tree roots are the best place to lean on and rest. Come sit down with me and rest.